akkanuma sobanii maallaqa irraa fudhatanii itti haxaayin sinjaa Dr. Milkeessaa. Ante mana sikreessu qaban hayyu duree jaanis ante Najaat Hamzaa buusanii ammaan tana dubbataa dhaabaa si godhu qaban Dr. Milkeessaa. Dem dalagi ante akka gaariitti hojjedhu girrisaa kanatti taphadhu xiqqoo oofi sirriirra jirta akkanatti taphagna taphni gaa siyaasaadha kanaga. Akkan Dr. Milkeessaan eenyu ay girrisaa fi jala ceetee like gootaa farra khaleebar juwaar arrabsaa ture akkanaan juwaar qeeqaa turetti inni juwaar arrabsaa ture juwaar irra shaahida ba'aa ture Dr. Milkeessaan nuti shaahidan baane guyyoo waariyoo juwaar irra shaahida ba'aa ture annaqam nuti beeynu guyyoo waariyoo ka juwaar irra shaahida ba'ee hidhaa ba'ee biyyaa baafatee maa biyya keessa taa'ee eran fixin juwaari irratti kamaggaarajaa jarbaa juwaari irra shaahida bahee ragaa bahee biyyaa bahee keessa tokkoffaan guyyoo waariyooti miti ragaa harkaa qabaa isiniif hin gabbaasa Dr. Milkeessaan ka juwaari irra ragaa bahee keessa tokko miti naaggati isinii baasa arramma qabsaa'aa fakkaatanii wanni wal quba qabdu wanni wal dhageeffattu wanni wajjin yakka dalayte nuti juwaar ni ciqeeqne malee ragaa irratti hin baanee barnuti. De silaa juwaar bar mootummaan kun hidhuu baate du'ee bar ajjeesan silaa isiniin galu malee mootummaan kun juwaar hidhuufuu galatooffatamuu qaba. Silaa qaata shaneen ajjeeste silaa qaata wayyaaneen ajjeeste Oromoo likkaasna jettee isiniin galtu gaatuun qulfiidha. Arramma akka nama xaliilatti akka nama qulqulluutti akka nama badiin qabnetti akka nama yakka hojjechaan turretti akka nama dhaaba kana keessan turinitti maleekaa if kaffeekkeesse Milkeessaa bannaatu qulfuma shabisaa sanin qollafattu Milkeessaa maal taate namni kamitti dooktarate qulfii qollafattu suufa jalaan mannagaa qulfii irra deebi'ee alaala shabi nama maraataa qulfii qollafachuun beeyne shamisa qulfii banee koota jalaan shamisa jalaan qulfii banee taa'ee haasa'u dubbiin haasa'u jira ay girrisaa ati wauma danfee tukkeeti ati wauma falaq jee jala ceetaa ati wauma oowwite jala dubbii harka dhoyta yaa girrisaa xiqqoo qorqalbii kana maaliif waayyaanne mataa kana wanni rabbi sirra kaa'eef akka waa yaadduufi mataa kana wanni rabbi sirra kaa'eef akka waa xinxaltuufi waan xinxaltu ati Milkeessaa miidhagsaa qabsaawaa keenya ture wajji qabsaawaa turre gaafa ATM sana addisuu Taayyee fi Milkeessaa gaafa ja'amee qabsoon gaggeeffamtu san Milkeessaan hadheeffataadha ture. Kana laalamee obbo Taayyee faadhaa fi addisuu faadhaanis garee biraatiinis Milkeessaan koree hojii raawwachiistuu paartii ODP keessa filatamee seene. Milkeessaan paaraadoon kan namteef manni bareedaa mooraa qabu kan namteef akka jawwee halloo jijjiirrattutti Milkeessaan miidhagee dargaggeessa fakkaatee cululuqee gabbawee eegale. Qabanii Milkeessaa adeemsa keessa itti gaafatamaa lafaa godhanii muudame. Milkeessaan lafa chabachabu seene sabbatalay sulultalay galalay adamalay bishoftulay itti fufna Balerrat dirre hararge day lafa shabatu echu Milkeessaan lafa shabu male gaafa ODP'n gara paartii badhaadhinaa jijjiiramtu Lammaa Magarsaadhaa hayyuun keenya aangorraa kaafamee bakka dhaabni isa ramadeetti ramadamu Milkeessaan halkan leelli baaragee mana nama tokkootti wal harkan Milkeessaan ni beeka intalti ni beeyti ta isaan irra wal harkan bakki isaan itti wal harkan ni beekan maqaa kaasuun barbaanne jinnaan ammoo boru dhufeetiin isinii kaasa an lubbuu tana Oromoofiin kanne abbaa fadheen sodaadhu mootummaan tun jallina qabaannaan illee jalloodha jeetiin dubbachuu ta'an ilaa maatiin jallina irratti hin harkini malee hattuun keessa ni jirti ni jirti aca barbaarin keessa ni jirti ni jirti
malaamaltummaan kalaaqame jira hoggansa keessa ka arraan tana ummata jaamsu jira hoggansa keenya keessa ni qulqulleessina ammoo kana irraan dheessinu kana hi falmina hi xaliilchoomina qulqulleessina itti wareegamna kana ha qabsooyneef namaafi miti sabaaf qabsooyne ha qabsooyne ummata keenyaaf gareefi miti ha qabsooyne jaarmayaafi miti sabaaf saniifus dhaabni ummata keenya guraaru jiraannaan hoggansi ummata keenya hatu jiraannaan hoggansi fadhe caasaa jaarratee qabeenya ummata keenyaa saamu jiraannaan yagisee guddaayno innifaalamahallan kanal shaadaan itti si qabadhaa jechuu abadan biyya Ameerikaa biyya Kaanaadaa biyya Awustiraaliyaa dhiisnee wanni biyya keenya galleef nama kunuunsuu fi aangoo irratti barcuma jala qabuufi miti nuti saba keenya caumsa harkate hiree harkate kana harka tursiifate hiree harkate kana harka saaq tursiifate bulchate injifannoo tana ilmaanitti akka ilmaan keenya dabrattutti taasisuudhaaf biyya keessa qabsaa'u jirra malee aangaawaa talkaashaa wiskii dhugu jala kursii qabuudhaaf miti nuti ka biyya galle boru wal saaxiluu teenya tana qabsoof teenya itti du'uu teenyaas yoo duunellee hattuu wayyaanee irraa hafte tamaqaa Oromootiin bakka wayyaanee buutee qabeenya Oromoo saamu jirtu tanaan nu jeesee akka beeytan barbaannaa jechuu saaxiluuf teenya maqaadhaan yagisee guddaayno tokko nafnu lola lamaa sadiin oofnu jechuuf callisnee yaanu jira maangaa tamasaaxiroo eenyu wajjin laayina qabatee eenyu wajjin caasaa jaarratee akka qabeenya ummata keenyaa saamu jiru tokko beeynaa jechuu achi barbaarii hulluu aangoo irra teessee wal dhiisuun teenyu tanata tun dhiirummaadha teessee keessa qabsaa'uun akka keenyaatti lafa sabaa saamtee qabeenya sabaa saamtee jireenya sabaa saamtee dachii ummataa gurgurattee gamamtee hanqinaa fi dadhabbii ati qabduun hattummaa ati gaggeessu jirtuun diinummaa ati gaggeessu jirtuun aangoo irraa yoo buute immoo dhaaba kana komachuun dandeessu jechuu dhaabni badhaadhinaa dhaaba keenya mootummaan tun mootummaa teenya dhiira taatu keessa teessee qabsaa'u keessaachi beetiin irratti ololoofaat tasuma danda'amtu jechuutu fudhataman qabdu maa duraan hin qabsaa'in achi baate endee aangoo eega sirraa fuudhan booda qabsooytaa eega makiinaa sirraa fuudhan booda qabsooytaa eega mana keessaa si baasan qabsooytaa eega waa hunda dhabdee mana galtee jaartii hojii taa'uun hireete taate qofoo qabsooytaa eega namuu kan silkii teessi jalaa kaasuu didee diinassi lakkaa'e booda qabsaa'u eegalta duraan maan qabsaa'in yoo qabsoo sabaa taate saniifuu milkeessaa miidhagsaadhaa gamagamameeti qabsoo kana wajji gaggeessaa turre keessaa fi alatti tanaabban sassaraa nabbar biyya keessatti eega galle milkeessaan ca'umsa ODP gara badhaadhinaa jijjiiramtu irratti galgala lammaa magarsaadhaa milkeessaadhatti bilbile jechu intala takka bilbile dura intala lammaan itti bilbile sani milkeessaa faadha bilbile intaltini sammaa hangumarra jirtii beek bar dubbii jabduutu deddeemu jiran keessaa waa meeqaa hojii caasoo walitti qabnee yaa'u jirra seetan hadheeffatee qabsaa'u jira takka utubaa sibiilaa ka ejjennoo irraan siine hattuu maqaa jijjiirrattee deemtummaa sedduun nu keessa jira jechuudha. Halkan leelii toora isaa 12 mana intalaa wal gahanii warri dhugaatii fi kaan hundi wal arganii Dr. Milkeessaan Lammaa Magarsaatiin bagazzaafu warra addaa kanaa wajjin dhaabbannu jee Lammaa arrabsaa ture jechuudha. Takkaa Lammaan arrabsine beekaa nuti. Hayyuu keenya beekaa keenya adeemsa keenya adda ta'e nagaatti obboleessa keenya karaan baalli lukkuu siyaa ta'u jennee wal eebbisnee adda baanee beeka. Lammaadhaa wajjin. Karaa kee carqii siyaa godhu bakka deemtee siyaa milkeessu daandiin keenya adda baanee waliin ajjeesnu daandiin keenya adda ba'ee waliin cunqursinu daandiin keenya adda ba'ee walirra shirayyaannu deem kara deemtu waan barbaaddu hundaan si bira Lammaan akkasii kute jechuudha.
خودين سلمان أمان تنا جيرانيا قرأت ديم وكان هوندا كيست دكتور أبي علمي باغدا هنگفا غرغارا نسائي سايجو جيروسا كيست بكني ديم هوندت بكني رمضان هوندت وان إني وجت هوندا كيست خخراي ساساك أكني بربادو بكني بربادو كجلج أبوليزا شريكا خلي دوك أوفا دنوباسا جيسانيتو الركسي تساف تجاجلا جرايجو إيجا لما أنتو كمي أول فنكج لما ما أجين ولين دابدو لما كهادينو لما ما أجين ولين دابدو كان خلما غتي خلمي غتي خابصورو مو غتي خابي غرغلي إسما أجين دابدو جي خخاتي ما يتجيبه يوجلت تكفت دكتور ملكيسا دايجو والبيخنا ما دكتور ملكيسا نني بيخني سرنا نكيف فدورمو دكتور ملكيسان عمر نما أنغو جالتو هتو نما إفرت من عمان كمني نما ماس لغارة الروسو تي دبي بودارة تيررأي أفوجتو نما دبي بودارة تيررأو زوما بودارة تنفتا ديرو دكتور ملكيسان نما لغارة الروسو تي أتيسيو بودارة تنفتا إني نمو مبودا خنك أبتيتا أبو شير قد أورمو بيرانغا دوغامي دكتور ملكيسا أرغديني سنين تتيغا تي هاي خجبتونا كنمانو خجبتي صبتونا كنمانو صبتي أصولو تجرو دكتور ملكيسا ما يرتي هو وجاني تنفتي إتوبيا ديغنيتي إسانو ماوجي إتوبيا ديغنجا يو شرير تنفتي إسانو نمو ممايي إسا تاسيتو دكتور ملكيسا قال Uma satu tanah uman siti mujrabe ke uma dokter Milkaisa da tanah rada abade dokter Milkaisa gaf to kolamma magar sada office sayame tora za aku da takkat dokter Milkaisa da office sada ke khaduran akasil lamma da warada jawsan ejenno gutu jijirate gadde biyechu achira da abade دينا بدلقوا إيجالي لما وانتي دكتور ملكيسان إنيو يا بشريف كتبه ورقة إرجو إيجالي والجاي تايسوندا إنيو عبد السلام فرحان عبد السلام وابر رئيس إرجو إيجالي ترى فوجيو أريو خجواري رتي شاهد به بيجابه خون إيش بو نمني كمي تقبلي سزارة شاهد به بيجابه هو بيجو مخيسة تيسين فيتو حتو كجبدو فردو إيش نما جالت فقط رجاء ساسيني فين كتباسان أمالك موتوم مان تينيتو وار رجانو كنو كديتو ناقلو ديدان أكاكو يو أريو جوهر مدير رجاء بي موتوم مان توني بي على أدان كبنا سجل أدان كبنا فيديو أدان كبنا أنا سيسني زالت إلا قويا إيجاتشاج الرئيسيني فين ساتلو تا Guyo Ario kakana jalan itani harkano itani ayu kanya way gabi gaba chube kaisin jatangkun juari ragabe biyabe wallahi alazim alkarim qabri tinisni khakada qabri boru ab rabbi durat abachu tesani tinisni khakada ijatiya tanani narke video sa tani ragati bo talayani taraga timalates wa hunda katinisni basuta yachuta guyo Ario دكتور ملكيسان فرحاني في يا بشريف والجاي دامت تيسو خير قادر دكتور ملكيسان وان والجاين خوريو جرا وچيستو مريته هوندا رغا دام برئيسه لوكو دا ساتي مالي ساتين خيچتي على غوراتوري إسايچو مالفتيكي خيسا سينيچو أكا خوديمو بيكمي kanatti qabanii masaraa mootummaa muumicha ministeeraatti gamaaggamame ceebboo fudhatee eegodhee dogoggora je'ee aariin na godhee naarra kutaa je'ee jilbaan jilbiiffatee boo'ee adaba harkadhu jedhanii isaa fi xayyibaa fi lammaas dhaabarraa uguruun achirra dhufte dhugaan tanaa liqimsi Oromoo namicha walgahii ta'ameterrat jilbiiffatee bafattarachu rabbi isinume balleesse natti fakkaatti niin dogoggore yaa rabbi kiyya ani baartii badhaadhaati gara ATM nan jaan girrisaan natti bobbaa
nanjan malanjani rabbu masudada diva managoda nindo gogore atakitu batane rakuta imimman yase gurban makana lecha fakate asogon imimman laki qabso sabatin qabso oromotin qosun injiru dogogora kaytirra baraddu adaba mijani ari anjechu ari urratti parador ka fudani milande munisa mudatte huqate mana kaysa galurra fudani mana kiragale huqate corona naqabeje kijibe chumas corona disaqabe corona disaqabe tokkonjiruwar makina motuma manni mana motuma angon ta ummata yosra fudanu qachu qabta di egas boda gurban waraka pasta afela me karimota so fakate tureda bame do corona naqabeje kaf kan kuno qallate lumuti sabura dumuge fakate gabbe yechu bilkesan milkesan jechu te achirra debi'e manni guutun jechu manni guutun wa milkesan uqate wa milkesan jameef wa milkesan boy maqabe gadi dubbi milkesan kana kama gonu janirra wallalu fi rawal gafachun dufte jechu gabab dumati wanta kataka sini khasu da fama milkesan Barti badadina kana majibeti ODP na majibbe nama ODP rafagate nama ODP balfe fakate FDSu motuma oromia balleessite ta'u ajanduma dur wayyaaneen kannitee isqeel faadhatti oofaatu turtesan indillee irra callaqqisaa jira jechuudha haa ta'u immoo yeroo meeqa dura Dr. Alamuu Simeedhaatti iyyannaa na deebisaa rabbi sodaadhaati niin dogoggore badiin hojjedhe hujii hojjechuu barbaada rabbi sodaadhaa hujiin na deebisaa yoo itti gaafatamaa biiroolee na godhuu baattan kantiibaa na godha paartii bakka kanarratti magaalarra na kaaya maal na kaa iyyannaa inni Dr. Alamuu Simeedhaatti barreesse waajjira jirti jechuudha gadi isinii finna jechuudha laala kanatti ragaadhaan iyyannaa barreesse Dr. Alamuu Simee bira galchate boyaa ture jechuudha taayyee danda'aadha yoo ati nayyamne mootummaan kun aangoo keessa nan deebistu rabbi sodaadhu manguddummaa naaseen ijee miila taayyee irra boyaa ture Dr. Milkeessan arra taayyeen lubbuun jira kunoo partii badhaadhinaa amma fiqaaduu tasammaa kadhadhee dadhabee jiru eeduga kadhate wanni inni kadhate immoo aangoon na deebisaadha dhaabni keenya dhaaba kashlabbeetii miti dhaabni keenya dhaaba gantuutii miti dhaabni keenya dhaaba hattuutii miti dhaabni keenya dhaaba basaastuutii miti dhaabni keenya dhaaba oromoodhaati dhaaba kaayoo oromoo qabu dhaaba safuu oromoo qabu dhaabo imaammata dheeraa qabu hattuu faradduu nu keessa teessee diinaa wajjin hojjettu duydatti baadhannee yaanu qomatti baadhannee yaanu irkoo kanninuuf takkallee qabnu jechuudha tanarra dhaabbatee paartiin badhaadhinaa guutuutti milkeessaa aangoo irra deebisuu kan qabne akka badiisaa irraa hubatu akka baratu haa turu jechuudhaan dhiisan jechuudha በዚህ መሃል አመቻችታ ወደ ሚኒሶታ በረረች ማለት ነው እንዴ ወደ ሚኒሶታ ስትበር ከጅቡቲ ነው እንደ በረረችው ሚልኬሳዬ ቆይ ጅቡቲ በረርቴ ሶማሌላንድ በረርቴ ኬንያ ራ በረርቴ አፍጋኒስታን ራ በረርቴ አሜሪካ ራ ሚኒሶታ በረርቴ ያው ሲንገሉ የቹ ማፊን ሲፋሲ አሜሪካን ቢየ ከቢራ በረርቴ Yosi qabu barbaanne yosi hambisuu barbaanne yosi dhorkuu barbaanne aqmuum gizeewum uqatuum haayluum waqtuum maalan uko milkeessaa maal taate
Ibeitar tayre tayara kenyaan borsa gurratte raani didaan dhuftee achi firaa fi ali nagaatti yettee gisee ati deemtu sin agarruusi fakkaata hid bahi jechuudha maaliif hojii namaati dalagu jirtu nu gargaarti itti fufi sirri hojii namaati ala baatee nu dalaytu siyaasaadhaaf nu faayidaa qabdu deemiidhaaf si dhiisne malee si qabuu dadhabuufi sitti fakkaatte arra qabsaa'oo fakkaatte arra laalataa fakkaatte akkuma darriba torbii tokko jiraamite kawarra sisaay obboleessa maaraadhaa tokko haallammaa yuunivarsiitii irraa ba'ee najaatii wajjin wal arkee achi booda najaat hamzaadhaa aangoorra shumate darriba torbiiti moo eenyu maqaansaa kijibaa dhaaba du'e jechuudha. So guutumaa guututti milkeessaan kitaaba Maakveelaa jedhu dubbistee akka Maakveelaatiin tahan hin daleedu jechuudha. Ay milkeessa. Kitaaba Maakveelaa dubbisuun Maakveelaa sin gootu. Siyaasaa barachuun nama siyaasaa sin gootu. Ateero. Warri biyya bulchaa ture kun hundi amma dura. Muumicha ministeeraa Dr. Abiyyi dura. Warri Itoophiyaan eega dhalattee asitti bulchu jiru irra guddaansa mana barnootaa siyaasaa dhaqee PhD political science dhaan hin fudhanne hundisa. That is your poor knowledge. Political science university baradhe ambahayyuudha yoo ifin jette qushaasha maayyiidhaa gadi galoo ta'uu ka'e ifiif uummatatti ifimu jirtaa jechuudha. Dilli biyya bulchu jiru kun irra guddaansaa political science barateetiin siyaasaan uumama. Siyasaan kannaadha. Siyasaan waan rabbiin kalaqeessa keessa kaa tabornootaan gabbifatu, tamuuxannoon gabbifatu. Arra Dr. Milkeessaan ayyuu fakkaatee gisee akkanatti taasa'u Dr. Milkeessa Yaayaa Bashiir faadhaaf akka faradaa turte maan saaxileen irra. Farhaan Abdusalaam faadhaaf saaxilaa akka turte dhaaba kana maan saaxileen irra. Qabsoo Oromoodhaa laamsheessuudhaaf saaxilaa akka turte maan saaxileen irra. Lafti warraan tanaati fudhamtee jettee haasoytu eenyu irraa gaafatama sii miti itti gaafatamaan lafaa eenyu lafa ummanni amaaraa qabatee yoo eenyu ka bulchu siimi maal godhu jirtaati maal godhaa turte lafa ifii gurgurattee lafa qabatan jettee gisee haasoytu xiqqoon qaanfattu waajjira san ka bulchu sii bar itti gaafatamaan lafaa ka naannoo Oromiyaa ka ture sii miti. Walla fannaanno Oromiyaa hunda kalaallatu sii miti. Guraagee meeqaaf lafa gurgurte. Siltee meeqaaf lafa gurgurte. Wayyaanee meeqaaf lafa gurgurte. Saba biraa meeqaaf lafa gurgurte. Lafti ati gurguraa turte san hundinuu irraa gaafatamaan siimi. Arra gurgurtee mootummaan sirra dhaqqabdee amanummaa ati hin qabneen. Hanga muumichi ministeeraa nama xiqqaadha nama guddatu inni kun siin jeesii obsa san hunda cabsitee maqaa obboleeyyaniitiin maqaa umlaan habootiin maqaa ilmaan adeeraatiin qabeenya dachiidhaa characharaa baatee lafa Oromiyaadhaa gurguraa baatee miliyoona meeqaatamiin fooqii Finfinnee keessa jaarrattee bittee arra nama qulqulluu qabsaa fakkeessitee biyyaa baatee gisee haasoytu. Don't you feel ashamed? Hin qaanfattu. Nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jira kana saaxilu jettee xiqqoo ifin sodaattu. Warri biraa boruufee osellee ani nusuu siin saaxilaa nama kanaa jira jettee xiqqoo ifin sodaattu. Arra qabsaa dhugaa fakkeessitee biyya alaarraa gisee Dr. Abiyyi mootummaa kana juuntaa wajjin dhaabbattee shanee gantuu ati kalee jechaa turte sanii wajji dhaabbattee shoorarkeessituu ati kalee jechaa arrabsaa turte wajji dhaabbattee arraan tana qabsaa dhiifama girrisaa fi shanee gaafattaati. Shanee fi girrisaa dhiifama. Maallaqni ati biyya keessa saamti tokko karaa alaabaa hin jiru beeka biyya keessa jiru asuma qabamuu ta'a. Maatii fi aalii fi firaan kan hundi baankii keessa seenee amma booda hundi cuquraamuuf ta'a. Maamla caayila.
sitti fakkaate qushasha mootummaa keenya keessa taa'e mootummaa keenya irra daragu akka keeti diqaalaa dhaqannacha sabaarratte warra qabsoo sabaa hongeessuu barbaadu kamuufu araaraman qabaannu jechuudha. Araarama tokko tokkittis akka rifeensa qooshaa keessa seene guuruu teenyaa jechuudha. tokko amma booda mootummaa dhuftu keessatti ana rimuufin taa'ee ka afaan banee hattummaa irra sossoo jiru mootummaa keenya keessa ni jira. tokkotti hidhaana quteenya itti gaafatamummaa wajjin waraabessa ilkee aawoo baasee qabeenya ummata keenyaa saamee mootummaatti aantu keessatti anaan gorraa'ina inni hojjetama takka beeynaa jechuudha. takka laqaayinee hidhaa isiina quteenya ammas takkatti hafan qabu kun warri ati wajji saamaa turtee fi wajji qabeenya saamaa turte maatiin kee obboleeyyan kee haboleen kee qaamni warra ati wajjin qabeenya saamaa turte tokko beena tokko isaanii boru ganamarraan dhageeffadhu taana buunee tokko isaanii haqaa'u teenyaa jechuudha. qaldeellam jaarraatutti du'ee barqabsootana General Taaddasaatutti dhabame barqabsootana Nadhii Gammadaatutti dhabame barqabsootana obboleeyyan keenya meeqaatutti dhabame barqabsootana mul'is gadaafaadhaa shaneen itti ajjeefame barqabsootana wayyaaneen itti ajjeefame barqabsootana ilmaan Oromoo meeqaatamtuutu waraabessi gaara keessa nyaatee barqabsootana. Abiyyi dogoggoruu danda'a nama malaayikaa miti ammoo qabsoon teenya masara nu jirti nuti imma namami kama saratte eeggachu jiru qabsoo teenya masaratte eeggachu jirra. Doesn't matter abbaan fadhe yoon amma saraa seeneewu doesn't matter yoo taayee danda'annaa boru prime minister ta'e doesn't matter amiin juntii boru prime minister yoo ta'e doesn't matter leencoo baatii prime minister yoo ta'e doesn't matter taayee danda'a boru president Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter Haayiluu Addunyaa president Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter I'm president Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter prime minister yoo ta'e doesn't matter qabsoodha achitti eeggachu jirra. qabsoo teenya masaraa jira ilmoo irraa qabsoon teenya masaraa seente shirri Oromoo irra xaxamu arra dhaabbatee jira. qabsoodha masaratti eeggachu jirra nuti namaami ka masaratti eeggannu qabsoo sabaa dhugaadha jaarraa kana keessatti yoo qabsoon teenya ammaan tana eeggannee tiifannee faana buunee akka nu harkaan baane godhuu baanne ama 150 mitiin bara 300 masaratti deebi'uun teenyu sirriidha bara 300 masaratti deebi'uun teenyu sirri jeetana muumichi nutis ni jenna. Osoo arra jaarraa abbaa gadaa qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa osoo arra jeneraal Waaqoon qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa osoo arra Ilamoo Qilxuu qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa osoo arra jeneraal Taaddasaan eeggadhaan hunjaa achumatti eeggadhaan hunjaa osoo Nadhii Gammadaa arra bakka jiru ol ba'e achumatti eeggadhaan hunjaa osoo mul'is abbaa gadaa arra qabriidhaa ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa osoo qabsaa'onni Oromoodhaa arraan tana gaara keessa nyaadhaman hundi du'arraa ol kaanii masaratti qabsoo teessan eeggadhaan hunjaan qabsoodha masaratti eeggachu jirra nuti. Ayyaana laallachuutti hin jirru. Nuuf xiiqiidha. Gumaadha nuuf. Lafee abbootii teenyaati, lafee obboleeyyan keenyaati, lafee lammii teenyaati araaraman qabnu jechuu kanarratti. Diinni arraan tana nu fakkaatee ummata keenya kaleenjii qaamaatiif qe'ee teenya ni eegganna jee gabbaa'u akka biraan gabaasu jiru hanga qabu Oromiyaa guuturratti gaachana sabaa maqaa ja'utti baasanii arra olola adda addaatti oofanii ummanni keenya qaamaan ifijaaree ispoortii dalagee qe'eesaa eeggatee diinarraa to'atee fuula haaree rifeensa haaree qaama haaree nama haaree qe'eesaa keessatti to'atee yoo inni fadhee dhufe qe'eesaa to'achuu keessatti Oromiyaa guutuu to'achuu keessatti ummanni Oromoodhaan lulluuqatee rafuu osoo hin taane qama'ee rafuu osoo hin taane mirqaanee rafuu osoo hin taane araqee dhugee rafuu osoo hin taane farshaanee rafuu osoo hin taane qe'eesaa eeggachuu irratti humna ta'ee ummanni keenya dalaguu qaba dalaguu qaba.
جارمين الرا خيني أكاسي كيسا على مادية مقالة أمتا قامان دامني أوفن كان خيست دينا وجد أبط سوران فكان خغاسي مكا أمتا خينياتي في مكا أبصوتين يلام شيء سورة بروباغاندا رسالة لغو جرد لافتو دامت نبينا چانا لدينا نوف غلا چانا لدينا أكت دلغا نوف غلا يجو والله ليتي متي يجزي قدائنو لوك إسوف ستين يجو لوك إسوف كناف حقي فنيك أبصاج الرايجو ملكي سانا رانتا نبي جالاب بيجزي وان كان هندا دبت سالفنا قدوا رايجو نمني شاني ملكي سادا أول الرب سنجرو نمني هوغانسا شاني دا ملكي سا أول الرب سنجرو نمني قريسا ملكي سا أول الرب سنجرو نمني جوار محمد رتي رغابي ملكي سا ألنجرو الرقب صورمو لامشي سودا في سافي غيو واريو خنجواري رغابان ديبياني الرانتنا قبصاو فكاتني غزيل مان ورمو دياز غران لالي نرفون قبو فينا أولسيني إسنتي مجرى بوروس تنوان إسنتي مان دوريس نبيتنا ربي توكيتشنا أومي مالي أبا فدين سودادون أبا فدين واميك خغرو واميك خبين غياني غني تشالسني ديما جرى مالي أكي خيسا جرو أكي جرو حتون نخيسا جرت خاران تنچالسني كاتر كان فنتاسستو مت دينك أوينو دوسو غرو حتو مالكا نو حتو في حتو متخيني سامتو والچنان قبنو دينك أويدا جيسني حتو مالكا تصديبنا جاتشوف چالسني أنا مالي مان ليبا مان أچ برباري مان سراقين دونا تكا تكام بينا يچو بيا خيست دوني سبا خيناف سينا دليني أولا مفروفني نوتي بشننني بيا خينجا خيسايا أو دافي ميتي يو بشنننا ما بيجالاز تنمني كان غورورا تارا ملكيسان غورورا ازيفي بيجالاتين بيغو فندين مي ناغورا اسو امريكا سرينا بي ديسني دفنير امتا خينيا فلنه نوتي بيجسن ديسنيتي بيجا خيسا غالي امتا خينيا فلنه ارسا خفلو جير ايجساقن ندالن انجي